maashaallah tabaarakallaa har'aan tana deebi'ee dhufeetiin jira jechuudha hordoftoota kiyya har'a wanni dandee qabadhee dhufee laaqana wajjin kan hojjannu ta'a jechuudha laaqana salphaa wajjin kan hojjannu ta'a hagaduma viidiyoo kanaatti na waliin tura laayik sheer gochuuf hin dagatina. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaa isiniin jecha nyaata asitti argaa jirtan kana jechuudha akkamitti akka hojjannu hanga dhumaa ilaalaa wallumaan kan hojjannu ta'a maashaallah hedduutu akka mi'aawa paastaa karaalee hedduun hojjanna egaa har'ammoo karaa tokkoon isinitti agarsiisa akkuma argaa jirtan kana jalqaba irratti bishaan kiyya istoofirra kaayadha bishaan istoofirra kaayadha ittiin saniin booda hojii biraa haga bishaan kun danfu shunkurtii homaawama qopheeffanna jechuudha hordoftoota kiyya kun as biratti shunkurtii dinnicha akkasumas kaarootii na barbaachisa timaatima egaa kana qopheessinee deebina jechuudha quncifnee sirreessinee waa hunda kuno akkuma argaa jirtan kana hunda isaatu qopheesseera shunkurtii kaarootii faqafaqee dinnichallee haala kanaan suugo hojjetu ede waan ta'eef timaatimallee hin faqaffanne haala kanaan mummuree quncise eegas booda hagaan isan sirreessu bishaan kiyya asitti na danfeetiin jira kanaafuu ammaan tana paastaa keenya itti goona jechuudha dadqoorra buuseen ture bishaanirra saniin booda paastaa keenya akka naa mijatutti an akkanatti caccabseetiin natti tola kanaafuu bakka sadiitti cabsee irra kaayaa eegas booda haga inni bilchaatu immoo suugoo distii faaraa tanarratti wajjin kan hojjannu ta'a jechuudha warroonni hanga amma chanaala kanaaf haarawaa taatan yoo jiraattan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'uu dandeettanii namoonni jalqabarraa na hordoftan immoo ulfaadhaa galatooma isin jaaladha isin kabajaa isin jaa obboleeyyan kiyya itti aansuun immootu kunoo distiin tun dhugaa dubbachuuf daddaftee noo'itu agartanii hanga ammaa gana arti jechuudha haa ta'uuti amma shunkurtii ciree qopheesse kana itti godha suugoo hedduutu akka namatti tolu tariitii akka waxiittillee yookaan akka ittootiillee fayyadamuu dandeenya garuu suugooma jechuudha maaliif akkas isiniin jedhe suugoo gize baay'ee namni ka beeku shunkurtii timaatimaaf zayitii qofaa aangaruu kaarootiif dinnichallee itti galcha hedduutu akka mi'aa jechuudha noormaalii akka waxiittillee nu tajaajiluu danda'a gizee suugoo diimaa hojjedhu ani kaarootii faqafaqeetti godha baay'innaani hedduu bareechisa waan ta'eef jechuudha eegas booda kunoo haala kanaan bilchaatutti jira distiin daddaftee noo'itu distiin faaraatuun jechuudha daddaftee noo'itu akkuma gargaartan kan ganaa hanga ammaa bilchaatutti jira asinillee akka kun irraa nu jalaa hin jenne irraa onni godhannee kaanee waliin dhoofne zayitii keenyatti godhannaa bilchaateera waan ta'eef asitti na harkaa jiguuf taree irraa fuudheera egaa sagalee namni viidiyoo kiyya hordoftanii beektanii hangizee baay'ee jalatti hidhaa maaliif gizee waa hojjannu kaa nama tokko qofaa miti kan mana keessa jiru maatiin jiran ijoolleen namni keessummaan sitti dhufuu danda'a osoo viidiyoo waraabdu bakka waan garagaraatu jira kanaafuu sagalee san irraa ani gizee baay'ee irraa haqee deebi'ee jalatti hidha akkasumas qulqullinni sagaleellee murteessaadha nama laalu tokkoof jechuudha wuca garagaraa yoo ta'e namatti hin tolu kanaaf yeroo baay'ee bakka bakkatti irraa mureet irratti hidha jechuudha noormaalii viidiyoo qofa waraaba gizee waraabu paastaan egaa bilchaateen booda bishaan qorraa asumarratti itti naqa egaa paastaan bilchaateen booda jechuudha bishaan qorraa kiyyatti naqee dikkoo akkanumatti tursiisee osoo hin biibini hedduu bareeda akkasitti saniin booda as deebineet suugoo keenya ilaallanna jechuudha kana jala dhaamseera paastaa bilchaatee bishaan qorraatti naqee jallaamseera asitti eega shunkurtiif kaarootiin bilchaateen booda barbaree kiyya ganaa ga'u itti godhadha saniin booda ammas sirritti aqulaalla jechuudha barbaree fi shunkurtii kaarootii kana sirritti eega qulaalleen booda timaatimaaf dinnichaatti galchaa garuu achi hin geenne amma haga tokko kanatti aqulaallanii daqiiqaa muraasaan booda walitti deebina jechuudha warroonni meeshaa garagaraa nagaafataa jirtan karaa waasaappiitiin koottaa isiniin jedha meeshaa maatii keessan uffata ta'ee meeshaa ta'ee waan barbaadan aspeezaa garagaraa maatii keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii eegaa hordoftoota kiyya kunoo suugoon keenya bilchaatee jira haala kanaan eegenne bilchaateen booda timaatima keenya itti godhanna jechuudha amma sirriitti akkana waliin geenne timaatima keenyaa fi dinnichallee gizama takkatti goona saniin booda hedduutu akka namatti tola jechuudha suugooni garuu noormaali dinnichaa osatti godhulloo ibaatti rakkinnan qaban garuu akkanatti hedduutu akka fedheera waan ta'eef eegaa hunduu akka abbaan dalagatetti jechuudha akkasii gizee tokko suugoo gizee dalagdan isin hanqatee hin beeku suugoon paastaa ta'ee mokoroonii gizee hojjetan suugoo yogguu nama hanqatu namatti hin tolu jechuudha kanaaf barkatta akka jedhuufillee tajaajila hedduu mi'aallee akkas hundaafuu nuuroo bazada jedhanii miti
akkasii suugoon keenya nu baadhata dhugaa dubbachuuf baa'atuu qofa osoo hin taane noormaalii akka ittootti illee tajaajila jechuudha. Amma jiddumaan paastaa kidhimbii badhee deebi'ee jira kunuu maaliif gara xumuraa waan ga'u ka'eef hoo diqqaate walakkaa deemnee irra waan ta'eef amma dhimbiiba jechuudha. Jalqaba dhimbiibda osoo suugoon godhi yoo dhimbiibda nonni jedha jechuudha paastichi. Amma kana godhee maaxilee irratti gabaaseen booda gara na deebina. Ammaan tana suugoo kenna waan hundaatti goone maaltu naafaa mi'eessituu qofan nu hafaa. Diqqoo genne bilchaatu akka namatti waliin dhaha bishaan xiqqoo irra buusaa waliin dhaha bilcheessina jechuudha. Eegani bilchaateen booda egaa qimamii manaa qabnu suuqitti goona. Ammaaf diqqoo ni hafa kana sirriitti waliin geennee kaane malitti qadaanna. Maashaallah iddoo takka mi'eessiti distiin tuni garuu wanti distii tanarratti aan argee wanni gooti. Amma itti gootanii kaatanii deebitanii booda ittoo dhiistan inni balleessiti qaanasii tarii haaraa waan taateef ta'uu ni danda'a hin beeku. Ani garuu hedduu mi'eessitii yeroo jalqabaa jechuudha. Akkasii amma dinnichaa keenya kadhumaa itti galchineetiin jirra. Saniin booda bishaan xiqqootti goone itti qadaanna sa'aatii daqiiqaa muraasa booda walitti deebina jechuudha. Eeganni bilchaateen booda asitti paastaa keenya dhimbiimnee jirra waan ta'eefu ammaan tana suugamoo qofa eenna waaw gartanii amma diqqoo bilchaatutti jira ammallee ni hafaa garuu soogidda ammatti godhee jira waan bilchaatutti jiruufi eegas booda soogiddi keenya ganuu ga'u kan ashaboo keenya ganuu ga'u itti goona. Saniin booda waliin geenne ammas diqqoo turree walitti dachaana jechuudha. Yoo irraa buusuuf daqiiqaa muraasni nu hafu mi'eessituu mana qabaanne qimamee yoo mana qabaanne itti goona mana qabne itti goona jechuudha. Soogidda itti goonee jirra amma kana walitti gaxxarannee diqqoo turree walitti dachaana jechuudha. Hordoftoota kiyya jidduumaan bakka kanatti immoo waan ittiin nyaatamu dalaguu barbaade ijoolleen baay'ee jaalatti waan kana kanaaf isa dalageetiin deebi'a. Kun waaw eelee irratti dalaga jechuudha. Kan isinitti agarsiisan haga eeleen ho'itu suugoo keenya laallataatumaan eelee irratti hojjanna. Jiddumaan ammaan tana waliin dhoofna jechuudha. Akkasiin nu jala hin qabne haga eeleen ho'itu saniin booda eelee yoo ho'ite mootu amma litti amma isinitti agarsiise kana akka itti godha. Irraa rigadha. Asitti harka tokkoon qaba harka tokkoon uraabaa jira. Baay'ee isinitti agarsiisne akkasumallee lixillee gizee dura sirreessu isinitti agarsiisne tanaan dura hojjedheen ture. Hanqaaquu killee akkasumas dhiifama hanqaaquu sukkaara xiqqoo zayitii waan biraa itti godhe hin jiru. Saniin booda qal'iseetumaan akka qixxaa haphii godhaniitti jechuudha. Saniin booda eelee marratti akkanatti qicee godha. Hedduu mi'aa hedduu takka jaalatti jechuudha. Ijoolleen wanta kana ni mi'aas dhugaa dubbachuufi haala kanaan goonee kaanee harka tokkoon raawwatti turee natti hin tolle. Egaa kana gooneen booda paastaa keenya yoo barbaanne kanaan yoo barbaanne shuukaan waaw akkuma biddeenaa ta'ee jira. Hedduu mi'aa dhugaa dubbachuuf gizee tokko kana dalaguun baay'ee takka natti tolaana. Saniin booda itti garagalchinee walitti deemnee jechuudha. Natti hin tolle harka tokkoon qaba. Kunuu kana fakkaata ammaan tana irraa guurree namni barbaade kanaan namni barbaade shuukaan akka fedhii abbaatti kan nyaatamu ta'a jechuudha. Paastaan nu amma hojjanne suugoon keenya ammaan tana ga'ee jira. Ammoon itti godhu takka yoo hafe yoo qimamii manaa qabaadhe qimamii ammaan tana itti godheera kunoo. Yookaan kinoorii hundaafuu ammaan tana gara xumuraa ga'ee jira. Suugoon keenya bilchaatee jira. Waaw gartanii maashaallah tabaarakallaa hedduu takka namatti tola. Akkanattuu gize ilaalan hedduu mi'aa jechuudha. Haala kanaan goonee laaqana keenya gizee tokko biddeen irraa ba'uun bareedaadha. Akkan isin jenna kun bilchaatee jira. Saniin booda dheeffatu qufatu nu hafe itti qadaanne paastaa keenya dura asirratti baaseen ture maxbasha irratti jechuudha. Maxbasha irratti waliin ga'uu barbaadeeti. Maaliif saan irratti osoo hin taane maxbasha irratti waliin ga'uu waan barbaadeef jechuudha. Suugoo kiyya asitti qicadhe eegas booda dhiheessinaa. Warroonni obsaan feetanii jaalattanii hanga ammaa ilaalaa jirtan osoo hin bahin laayikii godha. Hedduu takka galatooma ulfaadhaa isin jaaladhaa isin kabajaa. Namoonni chaanaala kiyya sabskiraayibii gootan laayikii gootan sheerii gootan hundi keessanuu wallahi galatooma ulfaadhaa bakkuma jirtanitti fayyaa naa qabaadha. Warroonni gaafii garaagaraa na gaafattan gaafii na ilaallatu qofa na gaafadhaa isiniin jedha. Yeroo takka jechuudha. Nama tokko gaafii nama tokkoof immoo wanni ta'a jechuudha. Kanaafuu hundaafuu waan na ilaallatu waan viidiyoo kiyya ilaallatu qofa na gaafadhaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyya asitti waan gubate fakkaata malee hin gubanne suugoodha gartanii achi kaameraa yoo gara siqee ilaalu akkas fakkaata suugoo barbareeti jechuudha. Egaa viidiyoon keenya kana fakkaata hordoftoota kiyya. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa naa qabaadhaa isin jaaladhaa isin kabaja. Halkan gaarii isin haa ta'u. Baay baay.